hinginje bay ummata kaayiroo keessa duk eetam ana baan fede waan feenan jus ati tiktok yettee ba alaabaa Itoophiyaa godhattee dhaggeeffadhu nuti akka qabsaa'ota Oromoo tokkotti alaabaa Itoophiyaa hin feenu maaliif jennaani alaabaa Itoophiyaa wanti nu goote hin jirtu tokkofa sabaa fi sablammii walqixa yettee waan amattuuf tiktok wanni tiktokin jaala alaabaan sabaa fi sablammii walqixa Oromoon biyya san keessatti walqixa ta'ee jiraatee waan hin beekneef Oromoon biyya san keessatti rukutamaa waan jiraatuuf gizee hundaa'u alaabaa san bikka nan buutu jennee jibbina malee waan biraatiif yoo teelli alaabaa kokkobii saniif Oromoon fiigee kan alaabaa san ol qabe Oromoodha nama biraati miti namni fiigee biyya san yaamsisu jiru ilmaan Oromooti bar maaliif hin jibbu yoon fedhe qabeen deemaa sinigaree Oromoo afaan Oromootti Oromiyaan afaan Amaara gizee jijjiiramtu Itoophiyaa taati sinigaree miti biyya saniif kan fiigee biyya san yaamsee ijoollee Oromooti kan biyya san waamee biyya san keessatti sabaa fi sablammii biyya san keessa jiraatu caala kan biyya san keessatti wareegame kan biyya san keessatti rakkoo waamee qaarkee Oromoodha isinigalee feenu Oromiyaa yaamanna feenu waan qaban waan achi keessa jiru hunda yaa qabadhee deemuu danda'an isinigalee am shugguxii Oromoodhaan nama ilaa fi ilaamee beekuudhaan nama safuu fi safii beekuudhaan isinigalee waan barbaadiyoon godhe gabbaatee wacuun irratti hin dandeessuun Itoophiyaa alaabaa godhattee maarree godhattee jinni godhattee alaabaa federaalaati alaabaa Itoophiyaa jechuun alaabaa federaalaati garuu maalitti godha federaalaan ummanni Oromoodha biyya san keessatti walqixxummaan biyya san keessatti hin jiru sani bikka nun buuje saan fedhe profaayila godhe saan fedhe profaayila irraa kaafachuun hin danda'a isinigalee kaleessas isinii mari'adhee qabsootti hin seenne arras isinii mari'adhee qabsoo keessaan bahu arras isinii mari'adhee waan gaafa bilisoomne jettan san gaafa Oromoon bilisoomne jaanii akkas dachii dhiitan sanu hin galle maaliif sammuun bilisooman gaa silaa gaafsan jaalmaroo dhageenyeettan sammuun bilisoomaniin isiniin jee kanaaf sammuun bilisoomaadhaa isiniin jechaa jiran bilisummaa biyyaatii fi bilisummaa maallaqaatii fi bilisummaa nagee hangalanii jiraachuu caala sammuudhaan yoo bilisoomte waa hedduu ofirraa ilaaluu dandeessa. Okay? Sammuudhaan. Hi, how are you? Akkam jirtan naga qabdanii fayyaadhaa jirtu? Koopii linkiif taaptaap naaf godha wayin dubbachuu dhufe har'a. Hundi keessanuu koopii link taaptaap naaf godha. Koopii link taaptaap naaf godhaadha. Akkam ooltan. Maal nutti agarsiiste isa? Waan qalbiin tantee bikka biraas jirtuu fi bara. Qalbii teentu bikka biraas jira. Ebbistee kee qarshuudhanii seete. Ebbistee kee keekayettuuf qarshuudhanii waan hin bitee seete. Mare bira dhaabbate mare akkasitti itti arrabsita afaan qabaatte maal akka nuule keessa silaadhanii kufanitti ta'uu diddeef gaa ta'e furdoo hin taatu ta'e akkuma asuu faasanii fi akkuma maakii faasanitti illee hin taatu ta'e saniif jibbani kaanii kaan saniif santu gaasi faasasi boochisa gaati hiqiqi way maare muhamme diqaaltitti karatti qabatan hin qabu. Rashar muuxaa. Ibsaa keenya michooni jaraatu laale namni rakkate waan hedduu godha akkas osoo hin taane wanni barsiisuu qabnu arrabsuu osoo hin taane ibsaa keenya nama hedduu si jala deemaa sin harkaa dalagaa bareedu. Duraan qawwe malee nama gurguddaan jala taa'aa maarree
Jalleen itti dhiisaa ture. Ani suniin baanu. Ani arrabsin ani keenya sunii miti kan hin jechaa jiru. Ani siif hin baana. Akka obboleessatti gorsaa si hannu waan ijoolleen Oromoo hedduu si jala deemaa jirti. Sin harkaa dalagaa bareedaa godhaa jirta. You have a good attention qabda. Attention kana hara bareeda garagalchiiti. Hara feer ta'urratti feer haa ta'urratti deemi malee maal godhu amma isii tanaasi. Faayidaan qabu nama kufee irratti daranuu dhahaa guuruuni faayidaan qabu nama kufee wanni barsiisuu qabnu isii dura goonee uummata akkanaa kana dura goonee hawaasa dhufaa jiru kana gartee kasi jala jiru kana ijoollee yaangii hedduu jira babbareedduu dhalaa ijoollee hedduu jira tashawwatamu deemtu sun garsiisuudha akka gama kanaan deemne yoo akkas goote waan hedduu Oromoon baratti ijoollee siraa baratti halammadaa immoo warda waan takkaan siimaa dhaggeeffatu nama kana addunyaan 21 century keessa jirra. Namni sistema adda addaatiin ummaan xiyyanarraa duute jedhee taaziyaa siitaa maallaqa gurrachuudhaaf Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaa jechuun biyya hijibni investeretti ta'u obboleetti xiyya. Ifirratti maali hijibni tokkoffaa biyya teenya keessaa namni gidee telefoon kaas bara baluu dhukkubee himna achi deeme bara asii na dhukkube bara kalee na dhukkube hijibaa jechuun biyyi teenya hijibaan uumamte obboleetti xiyya. Waan ani nama ifdura yaadaa dubbatu nama gartee qoratee dubbatu nama gartee qorannoodha. Keenya qofa sonteen addunyaa guutuu hijibu eegali. Iyyaalaa biyya keessa wala hundi namaatu hijibaadha Itoophiyaa qofa. Yes, hijibni akka qaba. Hijiba Ameerikaa jiruu qobaadha. Hijibni biyya jiruu qobaadha akka namni itti hijibu. Hijibni Ameerikaa harka 75 hijiba 25 dhugaadha garuu 75 hijibaa suni 25 suni hojii wal fakkaatu qaba. Ta biyya teenya 0 dhugaan waliin fakkaatu hijibni dhugaan. Tanaafis hin jaan halammadaa immoo gargaarsa hajaamu obboleen kiyya dhaggeeffadhu addunyaan guutuu rakkoo keessa jirti lola qaamati lola sodaffaatu deemu if gargaari hoggoyyuu yoo maallaqa kannite gaafaati dhukkubsatte namni sii dhufuun jiru obboleessa kiyya Oromooti especially ijoollee biyya Arabaa jirtan namni isinii dhufuun jiru wallahi na amani makuma keessanii badee rakkoo keessa hin malee maallaqa keessa especially ijoolleen dubartoota umrii tan akkatti qaama keessa nyaattanii gabrummaa keessa seentanii maallaqa keessa gidee fitattan mee ilaalame jaarsan harkanne maallaqan harkanne malee mee waan takkan siima namni takka yoo ati nama gargaa giiftii namaa kannu turte asirratti dhugaadha diyaasporumaa giiftii namaa kanna yoo diyaasporaan sun takka giiftii sorbatee waa si godhu no gifting kannu nama kannuun baanaan simbaano obboleessoo fakkeenyuman jeebaraanis giiftii sandoo nama dhorkatanii namni yoo namni lama sadii miidiyaa tanarratti namni nam feene isin warri jirtan kun yoo nam feene mirga keessanii ani immoo Oromoo waan hin teecha Oromummaa kiyya waakkachuun qabu kaaduu qabu faannoo faarsuun qabudha rakkoon tiisanii namni biyya dalagatee buluu danda'a. Mana ijoollee tanaa jalaa diiguu jirra ibsa mana ilaali uummata kana diiguu barbaadda mana isaanii bakka maallaqni jiru jalaa qabi yoo maallaqa jalaa qabde diigamaa dhufan ni yaadatta gaafa geemaa sun bar namni akka isaanii hin jiru amal lama dura ni yaadtami wanni naani godhe maallaqaan jalaa xiqqeesse wanni har'aan tana isaan wallalchiisaa jiru akkanatti waan hedduu kijiba uummachiisaa jiru because resource isaaniitu jalaa xiqqaataa dhufe tanaafi kijiba dira kana uccufa uummataa jira ibsa maallaqa yoo nama jalaa qabde sistema isaanii guutuu jalaa qabda wallahi ibsa naaman maallaqni dubbanna Kalau kuma riba terbawa jalan gue buat, ya? Nabi TikTok itu dia sudah tahu juga. Likit itu wanti TikTok sana makilan dan deti hari ledanda. Garu cara itu umat filando nugafate wanta evi, TikTok kuma riba tu jalan gue buat Allah. Gana makan atau itu enggak maju satu jalan gue buat. Betam ya sadinal kuma riba toko jechu. Nama mereka Roshuf, wahine. Lagi tadi, nama kuma riba tagar apa tuh? Ayah satu deh, mucati sarabbi mau korek TikTok. Nama dia besar anda unjira, mana lagi tadi? Band jelas